Akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun chaanaalii Mulugeetaa Ofishaalii ani Mulugeetaa Tasfaan jedhama. Guyyaa har'aa immoo dhimma torbee kana gara jalqabaarra dubbii ijoo ta'e daballii mindaa mootummaan taasiseen kan wal qabatu ta'a. Kanan isin biraan gahu egaa isa kanaan wal qabatee ogeessonni maal jedhan dhimma daballii mindaa kana kan jedhu BBC afaan Oromoorraa odeeffannoon argadhe tokko akka jedhutti ogeessi diinagdee Marii Tulluu dhimma kanaan wal qabatee dubbiin inni dubbate maali? Egaan dhimma daballii mindaa hojjettoota mootummaa kanaan wal qabatee wantoonni ka'an maal faadha kan jedhu gabaabsee kanan isin biraan gahu ta'a. Egaa hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuun hin dagatinaa. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun na jajjabeessuun dagatinaan isiniin jedha. Egaan mootummaan Itoophiyaa haala qabatamaa diinagdeen biyyattii irratti argamuu fi qaala'insi jireenyaa amma jiru ilaalcha keessa galchuun mindaa akka dabale ibsameera jechuudha. Anis dhimma kanaan wal qabatee viidiyoo tokko isiniif hojjedheen ture yeroo darbe. Egaan biyyattii keessatti hojii dhabdummaan rakkoo ijoo yoo ta'u kanneen hojii mootummaa argatanis mindaa isaan jiraachisuu danda'u waan hin arganneef kun akka sirratuuf gaafii kaasaa turaniiru. Ogeessa diinagdee kan ta'e Marii Tulluu biyya lammiileen ishee 70 ta'an hiyyummaa keessa jiranii fi 40 gadi ta'an sarara hiyyummaa gadi jiran keessatti siivil sarvaantiitti qormaanni ni hammaata jedhee jira jechuudha. Ogeessi diinagdee Marii Tulluu hojjettoonni mootummaa qaala'insa jireenyaa dandamachuu dadhabuun mindaan akka dabalamuuf gaafachaa akka turan egaa hundi keenya ni beekna. Keessumaa sochiin ogeessonni fayyaa taasisaa turan kan yaadatamudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo gatiin sharafa alaa haala qabatamaa gabaa jiruun akka murtaa'u labsu gatiin birrii akkaan gadi bu'ee turu. Kanarraa ka'uunis dandeettiin waa bituu birrii wayita gadi bu'u hojjettoonni mootummaa qormaata keessa galuu isaanii sababa kanatti bara darbe hagayya keessa mindaan hojjettoota mootummaa dabalamee turus rakkoon isaanii hin furamne. Kanaaf hojjettoonni gaafii isaanii itti fufuun gaafachaa kan turan ta'uu fi mootummaan bara darbe sirreeffama mindaa taasiseen mindaa isa xiqqaa ta'e qarshii 1,110 irra kan ture gara qarshii 4,760tti guddisee ture. Dhibbeentaa 332 dabalee jechuudha. Fooyya'insa mindaa taasifame kanaan mindaa olaanaa irratti qarshii xiqqaatu dabalamee ture jechuudha. Bara darbe mindaan hojjetaan mootummaa argatu inni guddaan qarshii 20,000 fi 467 ture. Kanarratti qarshii 1,023 qofatu dabalame kan bara darbee. Mootummaan baranas qaala'insa jireenyaa hammaati ilaalcha keessa galchuun mindaa hojjettootaa fooyyessee jira. Isa kana miidiyaaleen hedduun gabaasaa turanii namoonni hedduunis irraa dubbachaa turan jechuudha. Torbee kana keessa haala kanaan mindaan hojjettoota mootummaa digirii jalqabaa qabanii kan duraan qarshii 6,900 ture gara qarshii 11,500tti guddachuusaa ifoomee jira. Fooyya'insa amma taasifame kanaan mindaa hojjettoota mootummaa isa xiqqaa irratti qarshii 1,240 kan dabalame yoo ta'u isa olaanaa irratti ammoo qarshii 17,508tu dabalame. Fooyya'insa mindaa bara kana kan hagayya 18,2025 ibsame kanarratti mindaa isa guddaa jedhame irratti daballii olaanaatu taasifame. Mindaa olaanaan qarshii 21,492 ture gara qarshii 39,000tti guddachuu koomishiniin siivil sarvisii ibseera jechuudha. Ibsa yeroo darbe baasanii sadarkaa mindaa qarshii 11,500 irratti dabalame keessa fiixeerra kan jiru irratti qarshiin dabalame dhibbeentaa 81.4 jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa bara darbe qarshii biiliyoona 90 daballii mindaa hojjettootaaf oolchuu himaa ture. Daballii barana 2018 irraa hojiirra ooluuf jira jedhamu irratti qarshii biiliyoona 160 akka barbaachisus ibsa baasii jira. Odeeffannoo nuti BBC irraa arganneen mootummaan mindaa hojjettootaaf dabaluun lammiileef waan gaarii fidee dhufaa jedheen yaada jechuun ogeessi diinagdee Marii Tulluus dubbatee akka ture BBC'n gabaasee jira. Yoo xiqqaate dandeettiin meeshaalee bituu siivil sarvaantotaa ni dabalaa kan jedhu Mariin mootummaan mindaa dabaluu caalaa haala waliigalaa hojjettoota fayyaduu danda'u irratti yoo hojjete furmaata ta'a jechuun yaada isaa ibsee akka ture BBC'n gabaasa isaa keessatti eeree jira. Egaan hojjettoota mootummaatiif daballii mindaa caalaa faayidaawwan tokko tokko eegamuu fi akka qaban ogeessi diinagdee kun akka jedhutti
haala gatiin birrii itti gadi bu'aa jiruu fi gatiin meeshaalee itti dabalaa jiru yoo ilaalle mindaan hojjettoota mootummaa kana caalaa dabaluu qaba jedheen yaada jechuun yaada isaa ibsee jira. Haala amma jiruun mindaan hojjettootaa dhibbeentaan 200 hanga 300 dabaluu qaba. Ogeessi diinagdee Marii Tulluu akka jedhutti mindaan hojjettoota mootummaa yeroo ammaa Itoophiyaatti isa guddaadha jedhamuun labsame qarshii 39,000 keessaa dhibbeentaan 35 citee gara kaaznaa mootummaatti kan deebi'u yoo ta'u, kanaaf irraa ammoo sooramni ni cita. Hojjetaan kun meeshaalee bituu irratti vaatii ni kaffala. Kana cinaatti busiiwwan adda addaaf ni kaffala. Kun hundi irraa citee dhumarratti 18,000 hanga 20,000 caalaa kan harka gahuu miti jechuudhaan yaada isaa BBCf ibsee jira. Oduun mindaan dabalee jedhu akkuma dhagahamuun daldaltoonni meeshaa irratti gatii dabaluun waanuma eegamudha kan jedhu Mariid mindaa qofa dabaluu caala hojjettootaaf faayidaalee garaagaraa guutuun furmaata akka ta'e, faayidaalee adda addaa kanneen akka tajaajila fayyaa gatii madaalawaan yookaan ammoo tola argachuu akka qabu, rakkoo hojjetaa mootummaa keessaa isaan ijoo kan ta'e tokko immoo mana jireenyaas akka ta'e mootummaan kana irratti xiyyeeffachuu akka qabu, hojjetaan humna ittiin ijaarratus hin qabu waan ta'eef lafa duwwaa kennuunis furmaata akka hin taanee fi ijaaranii kennuu fi akkuma yuunivarsiitotaa yookaan immoo gatii humna isaanii madaaluun dhiyeessuufiin furmaata akka ta'e, kanaan ala mindaa qofa gabaatti gadi baasuun dhiibbaa guddaa qaba jechuun ogeessi diinagdee Marii Tulluu yaada isaa ibsee jira. Waa'ee daldaltoota gatii dabalanii fi vaatii irratti mootummaan maal jedhe waan jedhu irratti immoo yaadni ka'e, ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa obbo Kaasahuun Goofee akkuma mootummaan daballii mindaa ibseen sochiin daldala seeraan alaa sababa kanatti mudachuu malu irratti to'annoo akka cimsu ibsanii jiru jechuudha. Obbo Kaasahuun ergaa feesbuukii isaanii irratti dabarsaniin daldaltoonni of jaalattoonni tokko tokko daballii mindaa sababa godhachuun haala jireenya hojjettootaa fooyyessuuf faayidaa hin malle barbaacha ariifachaa akka jiran hubatameera jedhanii jiru. Namoonni labsii lakkoofsa 980/2008 fi 813/2006 akkasumas seera yakkaa 1996 darbuun sochii daldala seeraan alaa raawwachuun meeshaalee daldalaa fi tajaajiloota irratti daballii gatii madaalawaa hin taane taasisan akka of qusatan hubachiisanii jiru. Mootummaan hordoffii fi to'annoo gabaa cimsuun namoota daldala seeraan alaa raawwatan irratti tarkaanfii naamusaa akka fudhatus ibsanii jiru. Mootummaan mindaa hojjettootaaf dabaluu booda wantoota akka yaaddootti ka'an keessaa tokko gibirri galii dabalataa yookaan vaatii dabale kan jedhudha jechuudha. Haa ta'u malee mootummaan vaatii dhibbeentaa 17.5tti akka ol guddatuuf yaada dhiyaate kuffisuun dhibbeentaa 15 akka itti fufu ibsee jira jechuudha. Ministeerri maallaqaa akka beeksisetti mootummaan federaalaa murtee kana kan dabarse vaatiin dhibbeentaa 15 amma irra jiru irraa gara 17.5tti yoo ol guddate dhiibbaa uummata irraan ga'a jechuun yaadeeti. Daballiin vaatii dhibbeentaa 17.5tti akka ol guddatuuf yaadi kan dhiyaate gamaggama sassaabbii gibira mootummaan taasisu oomisha waliigalaa biyyattii wajjin wal bira qabamee yeroo madaalamu ilaaluuf sanada marii dhiyaate irratti. Sanada marichaa irrattis hangi vaatii Itoophiyaan sassaabdu kan biyyoota Afrikaa kaan waliin yoo wal bira qabamu gadaanaa akka ta'e ibsuun dhibbeentaan 2.5 dabaluun gara dhibbeentaa 17.5tti akka ol guddatuuf yaadni dhiyaatee ture. Mootummaan garuu yaada daballii vaatii dhiyaate akka hojiirra hin oolchine beeksisee jira. Mootummaan kanaan dura wayita mindaa dabaluu hojjettoota mootummaa mindaa gadi aanaa argataniif dhibbeentaa guddaa dabalaa ture. Sirreeffama mindaa bara 2024 taasifamee ture irrattis akkas ture. Kan bara kanaa garuu warra mindaa guddaa argataniif dhibbeentaan olaanaan dabalamee akka jiru dhageenyee jirra jechuudha. Kun ammoo hojjettoota mootummaa gidduutti garaagarummaa guddaa uumuunsaa waan hin oolledha. Daldaltoonni akkaataa mindaan guddaan dabalame kanaan gatii meeshaalee garaagaraa irratti daballii kan taasisan yoo ta'e mindaa xiqqaa kan argatan ammas rakkoo guddaa keessatti akka kufan ogeessonni dubbachaa jiru. Warra mindaa olaanaa argataniif hanga dhibbeentaa 80 daballiin kan taasifame yoo ta'u, silaa akka ta'uu qabu kanneen mindaa xiqqaa argataniif parsantiin guddaa fakkeenyaaf 150 osoo dabalanii gaarii ture kan jedhu ogeessi diinagdee Marii Tulluus yaada isaa ibsee jira. Egaan akka waliigalaatti mootummaan dhiibbaa hojjettoota ofirraa qabuuf moo mindaa kana maaliif dabale gaafii jedhuuf ogeessi diinagdee Marii Tulluu haala qabatamaa diinagdee biyyattiitu mootummaa akka mindaa dabalu dirqamsiise malee mootummaan dhiibbaa hojjettoonni isarraan gahaa jiran yookaan immoo mindaan nuufaa dabalamu gaafii jedhu qofa deebisuuf miti kan inni daballii mindaa taasiseef jechuudhaan yaada isaa ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa bara
2018 waliigalatti baajata birrii tiriliyoona 2tti siqu ramaduunsaa ni yaadatama. Baajata birrii tiriliyoona 1.93 mootummaan ramade keessaa dhibbeentaa 20 kan ta'u mindaa hojjettootaaf kan oolu yoo ta'u, kun maallaqa guddaadha jedhamu miti jechuun yaada isaa ibsee jira jechuudha. Mootummaan akka mindaan dabaluuf hojjettoonni garaagaraa gaafii gaafachuun dhiibbaa uumaniiru. Mootummaan kanaafis mindaa dabaluu danda'a. Haalota adda addaaf mindaa dabaluu danda'a mootummaan jechuun yaada isaa kaasaa. Namoonni kana siyaasaaf itti fayyadamuu danda'u jechuun yaada isaa yoo ibsu Maridii. Egaan akka waliigalaatti biyya kana keessatti hojjetaan mootummaa qarshii isa ga'u yookaan immoo mindaa isaaf malu argatee akka hin beeknes yaada isaa dubbata. Biyyoonni guddatan kan ittiin milkaa'an keessaa tokko siivil sarvaantii isaanii kabajuu fi waan kaffalamuuf qabu gatii dadhabbii isaanii ni kaffalan jechuudha. Biyyoonni guddatanii kanatti kan isaan milkaa'an jechuun Marid yaada isaa kaasa. Hojjetaan mootummaaf sirriitti kan kaffalamu yoo ta'e malaammaltummaan ni hir'ata. Hojjetaanis amanamummaa fi qulqullinaan akkasuma saffisa barbaadamu hojii isaanii hojjeta. Hojii isaafis ni amanama jechuun bu'aan mindaa dabaluu kana hunda ni hammata jechuun yaada isaa kaasa. Kanaafuu mindaa siivil sarvaantiidhaaf kaffalamu mataan isaa akka baasitti osoo hin taane investimantiidha jechuun ogeessi diinagdee Marid Tulluu yaada isaa qoodee jira. Ammumarraa jalqabee mootummaan sababa kanaan qaleensi jireenyaa hamaan akka hin dhalanne to'annoo cimsuun hojjettootaaf ammoo mindaan alatti faayidaalee adda addaa mirkaneessuu akka qabu. Mindaan dabalame jedhame kun gaafa waaman guddaa fakkaata malee wayita harka hojjetaa ga'u baay'ee xiqqaa akka ta'e mootummaanis birrii biiliyoona 160 sirreeffama mindaaf baasii gochuun waan guddaa miti. Gara doolaaratti deebisnu biiliyoona 1.2 hin caalu. Kanaaf birrii guddaa miti. Hojjetaa mootummaaf kanaa oltu malaaf kan jedhu ogeessi diinagdee kun kooriidarii fi hidha gurguddaa qofa hojjechuu osoo hin taane lammiilenis akka jabaatan, akka jijjiiramanii fi akka guddatan gochuun mootummaarraa ni eegama jechuun yaada isaa qoodee jira jechuudha. Egaan akka waliigalaatti dhimma daballii mindaa kanaan wal qabatee wantoonni ka'an akkuma jiranitti ta'ee garuu ammas wanti itti xiyyeeffatamuu qabu sababa kanaan wal qabatee meeshaalee garaagaraa irratti wantoota jireenyaaf barbaachisan hedduu irratti daballiin hin malle akka hin taasifamne mootummaan gamanumaan to'annoo barbaachisaa ta'e akka taasisu ibsameera jechuudha. Egaa kan guyyaarraa kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabskiraayib gochuun maatiin of ta'uu hin dagatina. Hanga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif fayyaa ta'aa, horaa bulaa diibanaan isiniin jedha. Nagaatti.